saaxiluudhaaf kana dubbate. Dukkanni dhugaa dhokseera. Dhokannaa dhugaa kana ifatti ibseen as baasa jedhee gooftaan keenya yeroo dubbatu sirraa argina. Maaliif yeroo hundayyuu ifni dukkana dhugaa keessa jiru maal godha hin ibsa as baasa. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kana hojjete. Kanaaf dabina ilmoonni namaa keessa jiru, ignorance ilmoo namaa keessa jiru kana gooftaan keenya Yesus Kiristoos ibsuudhaan wisdomiidhaan akkamitti akka namni jiraachuu danda'u. Wisdomiin jalqabaa jedhama macaafa fakkeenyaa gaafa waaqa duraa waaqa beekuudha. Wisdomii inni jalqabaa hookan beekumsi jalqabaa waaqayyo beekuudha. Kuni har'a gaafa argitan ignoranceedhaan bakka bu'eera. Waaqayyo tuffachuudhaan, waaqayyo jibbuudhaan, waaqayyo irraa fagaachuudhaan. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos ifni isaa ignorance onnee namaa keessa jiru kana itti ibsuudhaan as baasuudhaaf abbaa. Ibsi kun kana ibsaa jechuudha gara biraatiin. Inni gara biraa dabiisaa fi cubbuu ilmoo namaa onnee namaa haalan to'atee jiru kana holinasiidhaan yookaan qulqullummaan bakka buusuudhaaf isa dukkana cubbuu ilmoo namaa keessa jiru onnee cubbuu dhokatee jiru kana bakka buusuudhaaf gooftaan keenya ifa jireenyaa namarratti ibsa. Gara biraatiin gaafa ilaaltan har'a ilmoon namaa gammachuu dhabdee rakkatti. Gammachuun ilmoo namaa maaliin bakka tu'e dhiphinaan bakka bu'eera, sodaadhaan bakka bu'eera. Halkanii guyyaa ilmoon namaa sodaachuudhaan rakkachuudhaan addunyaa kanarratti qormaata godhame gaafan taa'e ilaalu namoonni addunyaa kanarraa baay'ee dhiphatan qabeenya dhabuurraa dhiphatu miti. Qabeenya dhabuurraa sodaatu miti. Qabeenya dhabuurraa barri isaanii dhibee adda addaatiin qabama miti. Namoonni onnee isaanii keessa dukkana jirurraa onnee isaanii keessa amantaa sirrii ta'e waaqatti amanuu dhabuu isaaniirraa gammachuu sirrii dhabuurraa barri isaanii gabaabaa gammachuun isaanii qabeenya isaaniitirraa akka hin jirre argina. Qormaata addunyaa yookaan immoo sarvee addunyaa kanarratti godhame gaafa arginu. Kanaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos onnee ilmoo namaa keessatti dukkana ta'ee taa'u kana ibsuudhaaf nageenya kennuudhaaf nageenya ilmoo namaatirraa fagaate kana restore gochuudhaaf deebisuudhaaf as ba'e. Har'a namoonni waan adda addaatti irratti rakkatu. Meereejii isaanii keessatti rakkatu. Abbaa manaa fi haati manaa akkaataatti wajjin jiraatan rakkatu. Ijoollee isaanii akkaataatti guddisan rakkatu. Biyya isaanii keessatti qooda fudhannaa biyya isaanii keessatti waan adda addaa keessatti qooda fudhannaa community keessatti akkamitti akka fudhatan rakkatu. Biyya deemanii keessa jiraatan keessatti rakkatu. Biyya tokko dhaqu, biyya biraa jijjiiru, fuudha feeruma isaanii jijjiiru, namoota jijjiiru, hiriyaa jijjiiru, bakka jijjiiru, hojii jijjiiru. Kun hundumtuun hojjetu deemee maaliif hin hojjetu? Gammachuun kan dhufuu danda'u isa gammachuu burqaa fi jireenya ta'e ifa baatee deemu gooftaa keenya Yesus Kiristoos amanuudhaan dhufa. Saba waaqayyo gara biraatiin dhufuu hin danda'u. Kanaaf fala guddaa ta'uu kan danda'u isa onnee namaa keessatti dukkana ta'e kana. Saaroo ilmoo namaa karaa adda addaatiin jallina dukkana ta'e ilmoo namaa rakkise kana dhugaa gammachuu ta'uudhaan gooftaan keenya Yesus Kiristoos as ba'e. Inni mataan isaa ifa gammachuuti. Ulfinni isaaf haa ta'u. Karaa biraatiin ilmoo namaa kan dhiphisu har'a du'a inni tokko. Ilmoo namaa lafa kanarratti kan mo'uu dadhabdee teknoolojii waan barbaade hojjetee oolchuudhaaf yaaduudhaaf haga ammaatti waan arginu keessaa yaadne tokko du'a ilmoo namaa hambisuudhaaf yaaliin hin jiru. Dhuguma immoo hin danda'amusi. Kan uume waaqayyo akkaataa namni du'uu fi yeroo namni itti du'an murteessu waaqayyo duwwaadha. Sababa adda addaa jiraachuu mala akkaataa namni itti du'u. Garuu kana murteessuudhaaf du'a ilmoo namaa yeroo kan kaa'e waaqayyo akka macaafa qulqulluurraa arginu. Har'a ilmoo namaa kan rakkisu maal gaafa jettan kaa du'a. Nama du'ee eessan deemaa jedha ilmoon namaa. Erga gaafan du'e eessan deema. Nama hundumtuu qabeenya fedhe haa qabaatu. Biliyeena haa qabaatu. Qabeenya fedhe maateeriyaalii fedhe haa qabaatu. Deemee gaafa dhibamee hookan dulloomee harka namaatti galee hookan hospitaala keessatti harka hakimootatti gaafa kufu waan inni yaadu qabeenyaa miti. Ergan du'ee booda eessan dhaqaadha. Ilmoon namaa kanan gaafa hin jira isinitti fakkaatin. Hin dhoksa malee, hin soba malee. Namni yeroo dhibamu, yeroo rakkatu, yeroo wanni tokko isa rakkisu maal gaafata? Ergan du'ee booda eessan deemaa jedha ilmoon namaa gaafii akkasii qaba. Garuu deebii dogoggoraa deebisa yeroo baay'ee ilmoon namaa. Otoon biyya wayii deemee waan akkasii seera akkasii raawwadhee mootummaa waaqan galaa jedha. Otoon lafa kanarratti qabeenya nama baay'eedhaaf kenne qabeenya koo qoodee mootummaa waaqan galaa jedha. Inni kun immoo otoon ka'ee akkas godhe soomanaan yookaan immoo namootarraa totally addaan bahee bakka akkasiitti deemee akka biyya keenyatti namoonni godhan dhokatanii gadaama adda addaa keessa bakka adda addaa otoo hin jiraadhee bakka kafana moofadhaan otoo mataa koo ofirraa naadii rakkina adda addaa keessa
gaagama adda addaa keessa otoo hin jiraadhe mootummaa waaqaa nan gala gaafan du'e jedhanii yaadu. Kun hundumtuu mootummaa waaqaa galchuu hin danda'u. Maaliif kun yaada namaati. Amantaa namoonni mataa isaatiin uumanii namoota keessa kaa'anidha. Jireenya mootummaa bara baraa galchuu kan danda'u, du'a namarraa cabsuu kan danda'u, du'a namarraa faallatti kan deebisuu danda'u, fannoo gooftaan keenya qaraanii irratti ittiin ol bahee fannifameetu jireenya ilmoo namarraa cubbuu ilmoo namarraa kaansil gochuu danda'a. Kana duwwaadhaan ilmoon namaa du'arraa hafuu kan dandeessu. Du'aan gara biraatiin karaan itti hafan hin jiru. Akkaawuntii Kiristoos yeroo qabaanne duwwaadha. Akkaawuntii akkamii? Isa gooftaan keenya Yesus Kiristoos fannoo irratti ol bahee nuu du'ee fayyinaan keessanii bakka keessan adabamee jira. Anatti amanaa jireenya argadhaa. Ani ifa jireenyaati. Kottaa gara ifaa. Kanaaf Kiristoos gara biraatiin maal jechuudha asirratti? Du'a ilmoo namaa rakkise kana jireenya ifaa baatee as baay'ee jireenya du'aa kana ibseera. Garamitti ibse? Fayyina godhee ibse. Kanatti amananii jireenya baraa baraa fayyina qabaachuudhaan. Kanaaf macaafa faarfannaa boqonnaa 27 lakkoofsa 1 gaafa argitanii Daawit gaafa dubbatu gooftanii anaaf fayyina kooti, anaaf jireenya kooti, anaaf karaa kooti, ana maaltu na sodaachisa. Waaqayyoon yeroo hundiyyuu jireenya keenya, karaa keenya. Kanaaf Yohaannis ergaa isaa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti gaafa argitan akkuma dura dubbachaa ture inni mataan isaa ifa jireenyaati. Maaliif ifa jireenyaa ta'a Waaqayyoon? Baay'isa wee gaafa teenye ilaallu namni akkanumaan bakka wayitii akkuma dogoggorri bara adda addaatirra filsifinnaa adda addaa akka Bing Bang Theory akka bara Darwin jireenya ilmoo namaa kana karaa adda addaatiin filsifinnaa yookaan immoo saayikoloojii adda addaatiin ilmoon namaa dingatuma akkasitti argamte yookaan immoo tokko bineensa adda addaatirraa dhawaata akkasitti guddataa evolutionii adda addaatiin namni dhufe jedhanii akka yaadan tokko fakkaata. Tootaalii dubbiin akkas miti. Ilmoon namaa akkuma arginu Waaqayyoon fakkii isaatiin, imeejii isaatiin, karaakter waayis jechuudha. Waaqayyo fakkaatu jechuun waaqa jechuun miti ilmoon namaa. Garuu karaakter waayis, mooraalii ilmoon namaa waaqa fakkaatu jechuudhaaf yeroo cubbuudhaan dura haala ture san yeroo argitan. Bara Kiristoos kanas Kiristoos fakkaana yeroo jennu karaakter waayis yookaan mooraalii, amalaan, haalan gooftaa keenya Yesus Kiristoos fakkaachuudhaaf jechuudha. Kanaaf dukkana ilmoo namaa jiru kana Waaqayyo maal gochuudhaaf? Saaxiluudhaaf, nama fayyisuudhaaf, jaalala ilmoo namaatii qabu mul'isuudhaaf Waaqayyoon achi as deebi'ee jireenya namaaf kenne. Kanaaf gooftaan keenya ifni isiniif haa ta'u, jireenyi isiniif haa ta'u, dukkanni isinirra haa deemu. Isaayyaas fakkana lallabanii boqonnaa 60 waan akkasii kan qabu macaafa dhedheeraa kana Isqeel gaafa argitan, Ermiyaas gaafa argitan, Daani'el gaafa argitan, raajota hundumaa gaafa argitan warra Israa'el kana giddu galeessa godhachuudhaan ifni Waaqayyoon jireenya ilmoo namaati irratti fide maal akka ta'e himaa turan. Bara sanii namoota baay'ee miti kan dhagaa turan. Kanarraa ka'anii gaaga'amaaf rakkina adda addaa keessa uummanni Israa'el darbaa turan. Israa'el sabni akkuma Waaqayyoon dubbateeyyuu saba biraa caaluudhaan miti baay'inaan saba xiqqaadha. Waa hundumaa isin saba kaan caaltanii miti garuu jaalalli Waaqayyoo eebbi Waaqayyoo isin irratti Waaqayyoon isin filatee ta'eera. Waaqayyoon addunyaa eebbisuudhaaf, ifa ibsuudhaaf karaa keessaniin dhufeera. Warri Israa'el hagammaatti rakkina keessa jiru. Kan hubachuudhaaf hin dandeenye. Waaqayyoon isaan gargaara. Walumaa gala garuu gaafa laatteessan ilaaltanii ifni Waaqayyoon karaa gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos fide kuni kiristaana warra irra taanee jiru keessattuu karaa adda addaatiin rakkina gaagama guddaa akka qabu arguun irra jiraata saba Waaqayyoo. Kanaaf kiristaanni maal asirraa hubanna? Maal asirraa argina kan jedhu waan tokko isiniif haa kaasu. Tokkoffaa nu ifa Kiristoos qabna jireenya keenya keessatti dukkana baannee deemna miti saba Waaqayyoo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti akkuma argitani nuyi dukkana otoo hin ta'in kan baannee jirru ifa baannee jirra. Onnee keenya keessa kan jiru, jireenya keenya keessa kan jiru dukkana otoo hin ta'in ifa. Maaliif? Kiristoos mataan isaa ifa jireenyaa waan ta'eef saba Waaqayyoo. Macaafa Ibruu boqonnaa 6 lakkoofsa 5 lakkoofsa 10 laala. Jireenya keenya keessa kan jiru ifa malee dukkana miti. Kiristaanoonni har'a struggle kan godhu kiristaanoonni amantoonni bakka adda addaa jiru. Dukkanni jireenya keenya yeroo karaa adda addaatiin gaagama nurra fiduudhaaf yaalu argina. Garuu jireenya keenya keessa kan jiru dukkana miti ifa malee. Isin keessa kan jiru isa addunyaa keessa jiru caala. Isa dukkanni isa addunyaa keessa jiru kuni ifa isin keessa jiru hin caalu. Isintu ifa baattee deemtan kan addunyaa kana. Ifa baattanii deemtan kanatu dukkana kana caala. Isintu moo'a. Isintu kanaa oli.
maaliif ani ifa jireenyaati ani addunyaa kanaaf seexanaaf dukkana baatee deemu hundumaaf waa hundumaaf ani isa bulchuudhaaf isa waan barbaade godhuudhaaf aangoon qaba. Mirmadummaan koo waa hunduma irratti seexana irratti dukkana irratti jireenya ilmoo namaati irratti olaantummaa kan qabu ana waa hunda kan uume ana. Isatu abbaa keenya isatu onnee keenya keessa jira saba Waaqayyo. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf har'a kiristaanonni waan adda addaatiin chaalenjiin keenya dukkanni nu gaaga'ama adda addaarra nu buusuu barbaadu dubbii Waaqayyootiin dhaabachuudhaan gammachuu dubbii Waaqayyootiin dhaabachuudhaan ifan qaba. Ifni na keessa jiru anaa fi miti nama biraatuuf ta'a, ollaa koof ta'a, ijoollee koof ta'a, sanyii koof ta'a, bara jenereeshinii dhufuuf ta'a, biyya koof ta'a jennee gadi ba'uu qabna. Baay'ee zawwee kiristaanaanii waldaa keessatti duwwaa dubbannee kan dhimnu miti. Yookaan mana keenya keessatti duwwaa waaqannee kan dhimnu miti. Namarratti gadi ba'ee kan himamuudha, kan ifuudha. Ifni jireenya kiristaanarra jiru namatti ifa. Hin urgaa, hin mul'ata. Kiristaana keessa kan jiru kana. Waaqayyoon jireenya keenya keessa kan kaa'e kana saba Waaqayyo. Akka namaatti olaalamne nuyi nama ifa akkasii qabaachuu dandeenyu turre har'a. Teenyee waan kanaa dubbachuu dhageeffachuu nama dandeenyu turre har'a. Karaa adda addaarra nama deemu turre. Akka Waaqayyooti malee nuyi koo warra bade turre. Warra irraanfatame turre. Warra karaarraa fiige turre. Dukkana adda addaatiin ikkoo seexanni jireenya keenya karaa barbaadetti kon ofi ture. Ulfinni isaaf haa ta'u garuu jireenya keenya Waaqayyoon fayyisee ifa jireenya keenya keessa kaa'ee nurra darbee namaafuu akka dubbannu nu godhe. Ulfinni isaaf haa ta'u. Jireenya kana caalu maali saba Waaqayyo? Ajaa'ibni kana miraakiliin kana caalu maali saba Waaqayyo? Yeroo baay'ee miraakilii guddaa barbaanna. Ajaa'iba guddaa jireenya namaa keessatti waan hojjetamuu barbaanna. Fooniin fayyuun gaariidha. Qabeenya qabaachuun gaariidha. Dhibeerraa fayyuun gaariidha. Jaaman fayyuun arguun gaariidha. Garuu saba Waaqayyo jireenya bara baraa arguun ifa bara baraa arguun waa hunda hin caalu. Isatu jireenya keenya keessa jiraarra. Seexanni isa nu raafachiisuu nu dagachiisuu barbaada karaa adda addaatiin. Waan har'a jiru jireenya keenya fuuldura kaa'ee waan boruu waan fageenya jiru waan Waaqayyo nu karoorse nu dagachiisuu barbaada garuu hin danda'u malee. Inni nu keessa jiru isa caala waan ta'eef ulfinni isaaf haa ta'u. Inni lammataa kiristaanonni har'a dukkana kanaan marfamneerra jaalannee jibbine. Wanni nu marsee jiru addunyaa kana keessatti ifa miti. Dukkanatu nu marseera. Akkamitti dukkanni nu marse? Namoonni baay'inaan addunyaa kana keessa jiran dukkana baatanii kan deemanidha. Kiristiinaa keenya kana karaa adda addaatiin influence gochuu kan barbaadanidha. Namoota haa ta'u, waan namoonni hojjetan haa ta'ani, miidiyaa barbaade haa ta'u, even social miidiyaan bara kana jiru keessattuu genereeshinii kana keessa jiru. Especially 21st century keessa haala amma jirru hoolaaltani karaa adda addaatiin digital miidiyaan ilmoo namaa karaa adda addaatiin akkaataa inni itti influence godhaa jiru. Dukkanni jechuu kooti. Inni kun yaada Waaqayyootiin oppositii deema. Faallaa dubbii Waaqayyootiin deema. Kanaaf kanaan affected taana kiristaanonni hin taanu jettanii yaadina. Dukkanni naannoo keenya jiru kana kiristaanota hin tuttuqa karaa adda addaatiin. Hin tuttuqa dhibbaatti godhuu barbaada. Karaarraa dabsuu barbaada. Kanaaf har'a jireenyi keenya yeroo adda addaa gaagama adda addaa yookaan immoo kufaatii adda addaan akka waan nu qunnamuu kan fakkaatu. Kanaaf yeroo tokko tokko jireenyi keenya jireenya karaarraa bahe ta'ee nutti mul'achuu barbaada. Kanaaf dukkana keessatti of argu karaa dukkanaatti deemu dukkanni jireenya keenya akka to'ate jireenyi dukkana keenya akka moo'e seexana nutti himu kan barbaadu. Namoonni karaa adda addaatiin jireenya keenyatti dukkana himuu barbaadu. Jireenya keenya jallisuu barbaadu. Miidiyaan naannoo keenya jiru kanuma hojjeta. Waaqayyoon dubbii Waaqayyoo garuu maal jedha jireenya kiristaanaatiif. Waa hundumtuu karaa adda addaatiin jireenya keenya irratti ba'u kun affected godhuu barbaadu kun inni nuti marfamnee jirru kun jireenya keenya to'achuu akka hin dandeenye dubbii Waaqayyoo dubbata. Macaafa Tasalonqee isa jalqabaa boqonnaa 5:4-6 gaafa laaltanii isin obboleeyyanii isin bira dukkanni hin jiru. Waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesus Kiristoos yeroo dubbatudha bara Tasalonqee kanatti. Isin ijoollee ifaati dukkanni isin bira hin jiru. Tasumayyuu dukkanan argitan isin kanaaf dukkanni jireenya keenya warri Tasalonqee kun rakkachaa turan. Kiristaanaan isaanii struggle godhaa ture karaa adda addaatiin. Kanaaf dubbii Waaqayyoo gaafa isaaniitti dubbatu maal jedha? Isin dingata gooftan akka otoo isin hin beekin akka isinitti hin dhumne isin nama dukkanaa miti ijoollee ifaati
isin bira dukkanni hin jiru akkanatti yaadina isin nama halkanii miti kanaaf jireenyi keenya jireenya tasgabbaa kunuu gahaadhaan jireenya jiraattan ta'a warra Tasalonqee jedhee warra Tasalonqee kana gorsa jireenyi keenyas kanuma fakkaata saba Waaqayyo har'a dukkana seexanni kan nutti labsuu barbaadu jireenya addunyaa kana akka nun quubne nutti muudhaan har'a kana qabaanna boru kana qabaanna iftaan kana qabaanna barana kana qabaanna bara dhufu kana qabaanna ittaansine kana qabaanna ijoollee keenyaaf kana qabaachuun gaarii ta'uu danda'a bakka irra darbee wanni deemu hundumtuu dukkana seexanni dukkanni seexanni saaxile kiyyoo seexanni qopheesse kana keessa akka seenu ta'a dukkana seexanni maraba seexanni karaa adda addaatiin lafarra afe kana akka keessa seenu ta'a Waaqayyoon akka kana keessa ooluu fi dubbii isaatiin yaada isaatiin yeroo hunda nu jabeessuu waan barbaadu har'a maal keessa jira saba Waaqayyo mee taa'uuf gaafadha dubbii Waaqaa dhaggeeffannaa har'uma yeroo isinitti dubbatu dubbii Waaqaa dhaggeeffatan faarfannaa yoo ta'e namoonni dafanii dhaggeeffatu faarfannaa dhaggeeffachuun akkuma yeroo hunda jedhu gaariidha wangeela taanan dubbii Waaqayyo taanan gaariidha hunda caalaa garuu dubbii Waaqayyo teenyee dhaggeeffannaa bara kana raajii barbaannaa asii achi deemne telefoona dawwallee konferensii adda addaa irra deemne bitaa mirgatti deemne Waaqayyo waa'ee koo maal jedha jennee nama dhaggeeffanne nama Waaqayyootti ittiin dubbata jennee nama barbaanne fuulduratti gad of deebifne horii kennine humna keenya bara keenya hundumaa xuuxee waan fixu irratti yeroo keenya fixaa jirra moo dubbii Waaqayyoon ifa Waaqayyoon harka keenyarra karaa wangeela isaatiin kaa'e kana dhaggeeffannarra kanarratti rakkoo baay'een akka jiru hubachaa jira saba Waaqayyo distraakshinii baay'eetu jira sooshaal miidiyaan diijitaal miidiyaan jireenya keenya baay'ee distraakti godhaa jira addunyaan kun seexanni dukkana keenya karaa adda addaatiin distraakti godhuu barbaadaa jira kun hundumtuu hin danda'amu akka dubbii Waaqaatti irraa arginu maaliif hin danda'amu dubbii Waaqaa baranna macaafa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6:14 irratti ilaala kanaaf jireenya keenya keessa seexanni waan kaa'uu barbaadu kun fiixa bahuu hin danda'u because wanni nu keessa jiru seexana caalaa waan ta'eef saba Waaqayyo garuu karaarraa kaanna taanan karaarraa deemna taanan dubbii Waaqayyo hin barannu taanan bara kana wangeela barachuun akka old fashion akka waan bara dhira darbeetti ilaalamu dafaa fixa dubbii Waaqayyo maal jedha dubbii Waaqayyo isa goggogaa namoonni irra dubbatanii baay'een sodaatanii dubbii Waaqayyo irratti jallinaa fi gara jabeenyan sodaa tokko malee yeroo dubbatan karaa bakka adda addaatiin dhageessu dubbii Waaqayyo yeroo hundayyuu jireenya ilmoo namaa isa akka bara Hisqeel isa lafee caccabee bakka adda addaatti bittinnaa'ee Waaqayyoon dubbii isaatii walitti waamee lubbuutti godhee saba bal'aa godhee lafarratti bal'ise san dubbii Waaqayyo har'allee jireenya namaatti irratti kan hojjetu jireenya keessatti maaltu sin rakkisa saba Waaqayyo namatu sin rakkise seexanatu sin rakkise abdii dhabiisatu sin rakkise dukkana adda addaa seexana jireenya keessatti fiduutti sin rakkise falli isaa kana dhaggeeffadhaa dubbii Waaqayyo gattaa'atii baradhaa fakkeenyaaf macaafa Efesoon boqonnaa 6:11-18 dubbisaa dubbiin kun anaa maal jedha maqaa keessan keessatti galchaati dubbifadha of laala eessaa inni dhufa eessaa gargaarsi dhufa Waaqayyo irraa malee macaafni kun maal jedha dubbii Waaqayyootiin waraansi kan gaggeeffamu meeshaa waraanaa isa seexanatti moonu macaafni kutaa macaafa Efesoon boqonnaa 6:11 irraa jalqabee 18 kan dubbatu ifni jireenya keenya keessa jiru kun seexanatti mo'uu kan dandeenyudha namaaf eebbattiin kan ta'uu dandeenyu waldaa keessatti kan ittiin tajaajiludha garuu ija fooniitiin ija dukkanaatiin deema taana wajjin waan fiixa ba'uu miti saba Waaqayyo kanaaf jireenyi Waaqayyoon nu kenna humni Waaqayyoon jireenya keenya keessa kaa'e ifni jireenyaa kun jireenya namaaf ta'u sabaaf ta'u biyyaaf ta'u bara baraaf ta'u namootatti darbuu danda'udha saba Waaqayyo jireenyi kun namoonni yeroo hundaa jireenya kanaan namootatti dubbatanii namootan gara wangeelatti waamanii biyyaaf ta'u wangeelli keenya baay'ee waa hundumaaf ta'a jireenya nama gorsaaf ta'a nama karaarratti deebisuuf ta'a biyyaaf ta'a dinagdee biyyaa guddisuuf ta'a qonnaaf ta'a fayyaaf ta'a waa hundumaaf gorsa burqaa jireenyaati wangeelli keenya saba Waaqayyo garuu bara kanarraa fiiguu kanarraa Waaqayyoon kara isaatti nu haa deebisu dubbii isaa irratti Waaqayyoon nu haa deebisu dubbii kanallee namatti dabarsaa saba Waaqayyo wangeela kanarra biizinesiin gara biraan jiru akkuma yeroo hunda dubbadhu biizinesiin asirratti gaggeeffamu hin jiru sagantaa abdii dhugaa kana namatti dabarsaa sheerii godhaa isin kadhachuun qabu saba Waaqayyo jaalala gooftatti isin gaafachuun barbaada namatti dabarsaa namni akka dhaggeeffatu dukkanarraa gara ifaatti akka deebi'u du'arraa gara jireenyaatti akka deebi'u jallinarraa karaa sirriitti akka deebi'u gooftaa keenya Yesus Kiristoos akka hubatu akka jireenya argatu warri immoo gooftaa keenya Yesus Kiristoositti amanan
akka wangeelan kanaan hubannaan guddatan ayyaana waaqayyootiin guddatan wangeela akka dhagaan akka wangeela kanaan jireenyi isaanii tasgabbaa'u akka jireenyi isaanii gooftaa keenya Yesus Kiristoos irratti ifa argatu. Kanaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos ani ifa jireenyaati. Ani ifa jireenyaati. Ana bira dukkanni hin jiru. Jireenya bara baraatu jira jedhe gooftaan keenya yeroo dubbatu. Kanaaf ifni gooftaa keenya Yesus Kiristoos isiniif haa baay'atu eebbifama.